Yeni buskut, yeni walala. Dumbusheetiya, sareetiya. Amala qabeettii koo naan jedhaa. Bullootiya, ijoollee shawaa sirratti fuudhuudha sheergoon. Ashama arka fuudhee hordoftoota fi jaalatamtoota hawwishattuuf akkam nagayaa fayyaa keessanii namoonni yeroo baay'ee karaa garaagaraatiin aslii nu dhiyeessinaan jedhaa turanii anillee gaafii baay'een sirraa qabaa hordoftoonni kiyyallee gaafii sirraa qabu jettee irraa hawwaan gaafii tokko hanga gaafii 18 na gaafatte yoon danda'e isinii deebisa. Yoo dadhabe mootu walumaan itti yaanna ana dhufu baga nagayaan dhuftani ani asliidha Blue Blackman nama waggaa 27 biyya sanitti barate isinuu hin beeytanii namoonni YouTube channel Hawa Wallaggaatiif haaraa taatan YouTube channel Hawa Wallaggaa subscribe godha like share godha video keenya hamma dhumaatti dhageeffadha gaafin isin nagaafachuu barbaadan yoo isinii deebi'e thank you naan jedha. Yo isinin deebiin mootu karaa koomentiitiin aslii hin sobdee sirrii miti nuun deebine jettanii mormachuu dandeettu taraa itti aanu isinii deebifnaa jechuudha. Amma kallattimaan gara gaafiitti deemna. Gaafiin isii akka xalayaatitti barraa'ee iskiriin irra isinii kaaya booda anama mobaayilii irraa miseejii isii keessaa isinii dubbisa booda iskiriin irra isinii kaaya jechuudha. Yeni buskut, yeni walala. Dumbusheetiya, sareetiya. Amala qabeettii koo naan jedhaa. Bullootiya, ijoollee shawaa sirratti fuudhuudha sheergoon. Dagorre Dr. Asliin eessatti dhalatanii eessa guddatan jedha. Dr. Asliin Arsiitti godina Arsii aanaa Diksisitti dhalatanii namoonni hin beekne yeroo baay'ee mootuu hin beektan ijoolleen hedduun ilma Oromooti dhalataa Arsiitti. Gaaffiin sadaffaani Dr. Asliin akkamitti carraa biyya Chaayinaatti barachuu argatan jedha. Doktorummaan keessan gosa barnoota maalirratti jedha. Hin beeytanii biyya Chaayinaa kana wanni hundi forjiidha jedhan. Carraa biyya Chaayinaatti barachuu akkamitti argattani? Doktorummaan gosa hojii keessanii maali? Ani koo na dhibdan isinuyyuu gaafiin kun hawaa qofaami. Ana dabalate ummata Oromoo miliyoona 50 gaafidha. Haa ta'uyyuu garuu doktorummaan gosi doktorummaa kiyyaa gosa maali yoo ta'ellee isin fayyadu. Chaayinaa dhaquun kiyyallee birqi miti isin fayyadu. Because meeshaan Chaayinaadha forjiidha. Ittiin cannaqamina Chaayinaallee deemtanii barachuuf hin yaadina. Chaayinaa yoo deemte waa'ee lafaa minamina kana gimbaataa kana. Injiraadingii kana yoo ta'e bareeda doktorummaan kenna garuu kan nama wal aanuti jaalala nama kennuuti jaalala namarraa fudhachuuti gosti doktorummaa kiyyaa jaalala fiqirno waan jedhamu sani fiqir madaanit isa hawwish afurdutuna gaafii afraffaa doktora haadha manaa qabdu jaalallee hoo qabdu jedha doktora jedha. Nama guddaa akkamitti gaafii akkana gaafatan ana naan galu dhugaa ijoolleen zamanaatu waan taa'aa jirtu naan galu doktoraan akkamitti haadha manaa qabdu jaalallee qabdu jedhama namni kun nama guddaa nama doktoraati lamaan nyam ani nageenya kee eeguuf jecha gaafii directly siin deebisu indirectly siin deebisa yoo akka carraa na jaalatte ta'e mana madaamsa keessatti korreksii faa dhuguu mala shamarri zamana kana korreksii dhuguu eegalte kana gaafii haadha manaa qabdaa jedhuuf start gooneti yeroo afkaayanne jaalallee qabdaa isa jedhu kun immoo isin hundi keessan si dabalatte shamarran Oromoo kooti haadho kooti isin hundaa isin jaaladha jaalalu mukaa jaalalani ka ijaazaa walii bu'an ka yoo wal dhaman korroksii wal dhugan kanan beeku an hunduma nama jaaladha jaalallee keessatti jaalallee fiqranyaa waan jedhan sani eneenja barbaadaa jira na bilbila karaa keessatti bilbila baay'ee na jaalata anillee baay'ee jaaladha tokkotti waliin arganne jaalallee isa jedhan sani gaafii shanaffaan jaalalli si qabee beekaa jedha. Boottee fi beektaa jedha jaalalli guyyuma guyyaan na qaba ani suuraa babbareedaa shamarran posti gootu na qaba daqiiqaa 5 booda narraa bada jaalalli isa dhugaa gaaf xiqqaa tokko gaaf biyya jiru
naqabee beeka nyaata faana jibbisiisaa warratti faa aara amri warra waa warinaan jedhan dida sagalama isii faa dhageeffata sagalallee jechuun gizee warri waan faa manni walitti ollaadha waan akkasii ijaan arguuf fedha ilaalaa gizee isiin bishaan waraabdu magaalaa deemtu waan akkasii arguuf karara dhaabadha huma akkasitti jaalala ijoollummaa isin hundi keessanuu hin beektu ergasii an biyyaa biraa deeme gaafa angalu isin heerumtee haadha ijoollee shaniiti aznaaloo garuu hin boonne azaneera isii gabayaa galtutti dhufe baxam azinyaaloo hin boonne gaafiin jaaffaani doktor yeroo baay'ee chaayinatti barachuu keessanii nutti himtu dawaa ijoollee shamarran jaalalaan qabamanii gara kaayirootti kororoksii dhuganuu kana maaf dhabdanii doktor yeroo baay'ee biyya chaayinatti barachuu keessan nutti himtu ijoolleen kaayiroo jaalalaan qabamanii kororoksii dhugaa jiru maaliif dawaa isaanii dhabdanii jedha hardidha mucayyoon tun gaafii badaa na gaafatte haa ta'uyyuu garuu dhukkuba ofii himatan dawaa argatan jira oromooni dhugaadha yeroo baay'ee ijoolleen biyya kanatti jaalalaan qabamte kororoksii dhugaa turte garuu mootu erga awwal dhaane dhiyoo isinii fide intarvii godhee wal dhaane maasha Allah amma fayyitee jirtiyyuu sirbas dhiifte jaalala qofaani mucayyoo ta'e fatiyaa yee fiqir innaat waggaa kana jaalalaan qabamte lubbuu fi ajjeebte oolte hagasi as doktor isii dhibee kana dhibeen isii kun maali jedhanii gosa barnoota jaalalaa baratanii itti eebbisan kana irratti xiyyeeffatanii yaala barbaachisu hunda kennaniifi marfee kaniina wanti isaan hin kennaniif hin jiru waan hunda kennaniifi amma mucayyoon sirbaayyuu dhiiftee jirti maasha Allah rabbi ammallee fayyaa isii xabi'a haa godhu yoo itti deebi'e mootu haa dhuftu rakkoon qabu hin yaalla kanuma gaafiin inni saddeettaffaan waa'ee poolotikaati poolotiksiidha poolotiksii kana ani warra saayinsii barate siyaasa barate osoo dhiiftani bareeda ani poolotiksii miti ani waa'ee fayyaa baradhe doktora fayyaati ani haa ta'u ka egaa nu gaafatan dirqama gaafiin torbaffaan maal jedha asliin doktor asliin paartii siyaasaa kam hoogganuu yookiin deeggaruu carraa fuula duraatti ofii isaaniitiif paartii ijaarrachuuf karoora qabu jedha ani paartii hoogganuu hin qabu paartii hoogganuu hin qabu paartii IPP kanaan dhala ka IPPtiin dhala paartii Oromoo hunda isaanii nan jaaladhas nan deeggara miseensa miti hoogganas miti waan miseensa paartii kamituun ta'iniif garagara paartii jaalachuu fi deeggaruun garagara hoogganuun garagara an amma hoogganaa paartii kamiyyuu miti miseensa paartii kamiyyuu miti nama dhuunfati nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatu paartii bilxiginnaatiin ala kafaa'oo abaa'oo paartii Oromoof carraaqan hunda nin deeggara jechuudha yeroo kanatti kanumaan bira tarra gaafii saddeettaffaan በጣም ሙሽኪላ ነው gaafii saddeettaffaan obbo Taayyeen yeroo baay'ee maal jechuudha jedha mee afaan ingiliffaatti nuuf hiikaa jedha ani koo namni itti mudhiisee namni kenna maaliif gara biraa waan deemuuf naan galu yoo mirga jedhaniin waan gara bitaatti namni kenna deemuuf na dhiba yeroo baay'ee suma dhugaa rabbitti hawwishaa ta'e gintee ani koo biyya faranjiitti baradhe hin jenne an biyya chaayinatti baradhe jedhe garummootu ati afaan Oromoo ingiliffatti hiiki jette osoo isaayyuu ingiliffa afaan keetitti hiiki jette bareeda afaan keenya afaan Oromotti hiikuu ene baxaam kabdanyaan lamaan nyaan maal jechuudha jechuuni what jechuudha watawwatuudha jechuudha what jechuudha kanuma qubee sadii w achirraa what jechuun waatima afaan ingiliffatti akkasitti dhageenne nuti gaafii saglaffa ijanna dhukkubse gaafiin ammaa kun gaafiin saglaffaani sirboota afaan Oromoo keessaa eenyuun jaalattaa jedha
sagaleen nuuf sirbii jedha. Ani ko baxaam kunu eeno yeroo tokko na dhibdanii mala. Ani nama waggaa 27 isiniif barachaa ture doktora keessan albana malxaxxaan biroo umrii kiyya guutuu isiniif fixe nuu sirbii kam jaalatta nama guddaa lamaan niyaamu tala dhawaati jaalallee kooti sirfachiisuu hin fedhu si aarsuus hin fedhu sirboota an jaaladhu hunduma jaaladha sirboota hunduma jaaladha keessatti mootu akka dhuunfatti indagil sirba Fayyisaa Furii jaaladha. Fayyisaa Furii kana maaliif jaaladha beektu gaafa duraan an xiqqaa jaalalee na qabu mucayyoon jaalalee tiyyata jalqabaa takka kaaseeta isaa naa bitte. Kaaseen dusulillee sirba maal jedhu beena beena niyaanaka jaalala mana jaarraka bormaqaa dura tuulanii anaan dhufaa haanu beekanii inta uumanantaa amaqaan nabba'ee beena been hulleen tala romoo dumbushee tana sirba jedhu kanaaf Fayyisaa Furii waan jaalalleen tiyya na affeerteef onnee kiyya keessaa bahuu dide akkuma jaalallee tiyyaatti sirba isaa jaaladha. Sirboota Oromoo hunda jaaladha akka dhuunfatti waan dhuunfatti jiraami kenna fi kiyyaaf kenna jira. Sirba ijoollee Oromoo hunda jaaladhaani keessattuu sirba warraaqsaa ijoollee sabaaf sagalee ta'an baay'ee jaaladha. Akka dhuunfatti garuu jaalallee tiyyatu na affeere waan ta'eef na keessaa baduu dide jechuudha. Sirbi asaamuun beekullee ajaa'ibaa kama isaati. Gaaffii kurnaffaa osoo Saaliyaa Saamii na fuutu malee yoo didde raayyaa ittisa Itoophiyaatti deema siin jette maal gootaa? Rabbi sitti arguun talla. Lamaan nyaama Saaliyaan arjaadha. Na fuudhi yookiin raayyaa ittisa biyyaatti dabalamaa naan jette deemi jedhaan. Subhanugaa Rabbi deemi jedhaan. Maaliif gaafa lolli hin jirre illee dhiira hedduu jijjiirte isiin waan lola kanaan lubbuu kiyya galaafadha jettee carraa kanaan simmeetii ofii irratti dhangalaaftuuf hin jiru. Gaafa lolli hin jirre illee waan namuma dhiiruma jijjiiraa turteef birqa deellam. Saaliyaan dhiira tokko dhiira jijjiiruun kaani termuu waan birqin taaneef deemi jedhaan. Ijannoo kiyya kun isiinuu naan hin jettu yoo jette akkasi. Gaaffiin 11 nama akka harreetti yaada jedhamuuf maqaan isaa Taayyee jedhamu eenyu? Maqaan isaa Harree jedhamu eenyu? Nama akka harreetti yaada jedhamuu fi maqaan isaa Harree jedhamu eenyu? Gaaffiin kuni gaaffii ulfaataa miti. Gaaffii ragallee qabu miti. Garuu namni akka harreetti yaadu hin jiru. Haala polotikaa yeroo irraa kan ka'e namni akka harreetti yoo inni akka harreetti yaadullee baate namni ijoolleen Oromoo baay'een harree jettuuni ilma danda'aati. Obbo Taayyee danda'aati yookiin obbo Harree danda'aati. Yoo yaada isaa mootu akka harreetti yaada jedhee ittiin amanu maqaan garuu waan walitti dhiyaatuuf harreedha jedhama. Anuun jedha yeroo baay'eedha. Kana achumatti bira dabarra. Gaaffiin 12 jechoota kana nuuf ibsa. Abbaa jedhameen xiinxala keessanii akka xiinxala keessaniitti jedha. Innis lammachi yoo burraaqe tolaa, lammachi yoo lole tolaa, lammachi yoo qote tolaa, lammachi yoo baate tolaa jedhama. Jedhani kana sirba yeroo san keessatti akka hiika mataa kiyyaatti namuu akka fedhetti hiikkachuu danda'a. Sirba abbaan akka barbaadetti hiikkata. Sirba abbaan akka barbaadetti hiikkata. An akka hiika mataa kiyyaa itti kennetti lammachi sangaa
barreeffamichi sirrii miti ani itti haguutu lammachi farda yoo garmaame tolaa ta'uudha inni akka oromootti yoo fudhanne jawaarillee bakka buusuu dandeenya hayyoonni biraas hedduu jira lammachi sangaa yoo qote tolaa yoo adaanechi bakka maal shimallisin bakka buusuu dandeenya namoonni biraa kamuna qabanillee baay'ee jira lammachi yoolole tolaa jedha lammachi namaa yoolole tolaa jedha jaalmarroon bakka buusuu dandeenya lammachi harree yoo baate tolaa jedha taayyeen bakka buusuu dandeenya baay'ee jira warri birullee akkanumatti isinii hiika'anii yoo dogoggora qabaadhe na of kolcha gaafilleen sirriitti naan barroofne waliigaltee woboo fi TLF Oromoo bu'aa qabaa jedha diina cabsuu irratti gaariidha jettanii yaaddu jedha anka waliigaltee yaraa hin beeku diina waloomoo waliin cabsuu irratti noomaatan rakkoon qabu abiyyi nuufis diina jaraafis diina diinni diina keetii fira keetii rakkoon qabu jedhee amana diina tokko ta'anii ofirraa naquun rakkoo miti jedhee amana'anii gaaffiin 14ffaan jaalala gaafattanii dhabdanii beektuu jedha a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim amma kono sukkara natti kaafte yeroo baay'ee gaafataatuma ture dhalaa ta'e nama rabbi akkana garaa jabeesseef moojii ijaazaa namaan buutu bataam haga gaafadhu homaan argadhu iyyuu dhibbatti umurii kiyya guutuu dhabaatuma ture jedheetiin tilmaama harka dhibbarraa takka yoo argadhe hin jiru hundi isaa rahmata namaan godhan garaa jabaatan jechuu barbaadetti 15 tokko filadhaa jedha osoo jedhamtanii eenyuu filattuu jedha Fatiyaa Sabboontuu Zaaraa sanyii Oromoo Hawwaa Wallaggaa tokkitti Asandaaboo Madaam Saaraa jedha gaaffiin kun baay'ee kabbada garuu mootu isa soba yoo ta'e anjara kana hundaayyuu osoo filachuu baadhee dheeraati tora amma fakkeenyaaf Fatiyaa Sabboontuun Katariin jirti Zaaraan Kuweetiin jirti Hawwaan Su'uudii jirti takkitti Sandaaboo Su'uudii jirti Madaam Saaraan immootu Kaayiroo makana jirti sila dubartiin tama kaluutu bareedaga mana ka'aaru goranii ka'aanu goranii jiranii ammaa fi isin gandanya akka gandummaatti Saaraa filadha akka Kaayiroo jirtutti Madaamii filadha akka mootu baay'ee sin caalaa bareeddutti takkitti Asandaaboo filadha akka moo haadha gaafititti Hawwaa filadha gaaffiin kun gaaffii walxaxaadha lamaan nyaami ani kan filadhu takkaa miti yoo carraan lama taate Hawwaaf Zaaraa walitti filadha dirqama tokko yoo taate mootu jara kana hunda keessa namni jaarsan qabne isin hunduu dirqama yoo ta'e Hawwaaf Zaaraa keessa tokko Hawwaaf Zaaraa keessa Hawwaaf Zaaraa sanyii Oromoo keessa tokko filadha Hawwaa fi isin lamaan walitti filadha doktora waan ta'eef shari'aan lama isinuma lamaan filadha rakkoo miti Fatiyaa illee naan taatu gaaffiin itti aanu 16 laa ilaaha illallah dhumuu sila dadhabee nabbo gaaffiin 16 የኔ ብስኩት የኔ ወለላ Dumbusheetiyya sareetiyya amala qabeettii koo naan jedhaa ka bullootiyya ijoollee shawaa sirratti fuudhuudha sheer godhe Deebiin qaama sirba tokkosini gaaffii 16 akka yaada keessanitti rakkoon Itoophiyaa kana Jawaariin fura jettee yaaddu jedha baay'eetti malee dhibbaan dhibbatti fura kun wal nama shakkisiisu
Gaaffiin immoo amma gaafa'aati illee deebee raayifattanii dafnee irra tarraa 17 goobana daacee isiniif maali goota jettumoo gantuudha jettuu jedha goobanni gantuudha osoo goota ta'ee sila amma mee maqaan ijoollee Oromoo keessa goobana kan jedhu jiru maqaa gantuu namni hin baafatu goobanaan gantuudha 18 Asliin qorannoo keessan Dr. Aslii qorannoo keessan keessatti wanti dubrummaa badde deebisu hin argamne jedha wanti dubrummaa badde deebisu yeroo dhiyootti dawaan inni qopheessina qoranneerra waggaa 27 qorachaa turre dawaan amma itti kaloofneerra hin deebi'a abshiru yoo dubrummaan qabaatin dawaa siif kataba haga ammaatti garuu hin argamne fuula duratti ni deebiifna 19 Dr. dubrummaa fudhattanii beektu Dr. dubrummaa fudhattanii beektu an dubrummaa fudhachuu miti dhalaa dubrummaa qabdu ijaanuu argeen beeku tuwaaseen beeku musta'amala hundi isaa kana dubbisu ka'an beeku dhalaa musta'amala takka dhalaa dubrummaa qabdu ija kiyyaan argeen beeku sunugaa isinitti ka dhiirri kenna dhalaa hababaan itti dhufe faa godhee dubrummaa fudhe jiru kun anan beeku an garuu gara kiyya dubrummaa fudheen beeku dhalaa dubrummaa qabdu argeen beeku maal bisinso dubrummaa teessan jabeeffadhaa qabatee tunatti haafiddu itti onnoo godhee isin agarsiisa alhamdulillah waa akkaan fixeera gaaffiin 20ffaan maal jedha Dr. Asliin yeroo dheeraaf nama miidiyaa irratti beekamu mee mudannoo liibii kanarratti isin mudate nuuf himaa qabdu jedha mudannoon kun kana mudate bar'een gaddaati waggaa lamaan kana mucayyoo wayii hin baay'eetu godhe yeroo an godhu isin mana madaan jirti keessaa bayyannaan keessa seente akkanuma viidiyoo wal haasofnu anillee viidiyoo waan viidiyoo koolii wali bilbiluu seeyaa yoo san nama wayii jana qamaalee takkan akka malee wal jana yoo san viidiyoo inumaa waan isii hojii yaadan kama liibirra jiru kana kara nama 200,000 na daawwataa jira nama kan hundi dagadhee mucayyoon diimtuudha qamalee irratti fakkaatte osoo wal jana jennu mucayyoon viidiyoo sana ijoolleen buufattee olii ari'aa turte akka mudannootti kanuma osoo laayivii haasaa jiru viidiyoo kool waan qamaleen na bilbiltee dhumarratti yaada keessan dabarfadhaa galatoomaa jedha dhumarratti gaafichillee baay'ee ulfaataadha daqiiqaa 20 maali gaaffii 20 dadhabeera wanni an dabarfadhu YouTube channel Hawwaa Wallaggaa subscribe adargu waan gammaanu daawwattanii baay'ee galatooma yoo gaaffii biraa qabaattan karaa YouTube channel Museenatii fi Facebook kiyya Aslii Muhammad Telegram kiyya Aslii onne saba Oromootiin wal agarra karaa TikTok Aslii boy wal agarra wadaachwaallo bye Yeni buskut yeni walala Dumbusheetiyya sareetiyya amala qabeetti ko naan jedhaka bullootiyya ijoollee shawaa irratti fuudhuudha sheergo